inshallah. Hundumti keenya yoo akkasii rabbiin inshaallah akka gaafa samii dhaabuutti nama tolchee qaruun waa taasisu. Amiin yaa rabbi amiin. Eeka bar garuu rabbiin namaaf laaffisne jedhe bar. Walaqad yassarna alqur'aana lidhikri fahal min muddakir. Ilma namaaf raaffifne akka maal godhan akka qaraaniif kana qofa miti akka itti qomatti qabataniif illee. Rabbi nuuf haa laaffisu inshallah. Akkasii. Kana qofa ammoo miti normally islaamummaan amantii dhugaa, amantii qajeelaa, amantii sirrii ta'uusaa nama kaaniif himuudhaaf nama quraana haffaze ta'uu hin qabdu ati. Hundi keessanuu namoonni sagalee kana dhageessan hundi keessanuu islaamummaan amantii sirriidha. Kana namatti himuuf nama quraana guutummaa isaa memorize godhe ta'uu hin qabdu ati. You don't have to be. Maal jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballighu anni waloo kana aayaa tokkollee taatu waan narraa dhageessan dabarsaa kaaniif waan guddaa tokko beekta baratti. Haqaan gabbaramaa rabbi malee hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaa xumuraati. So kana nama kaaniif himuudhaaf ati dirqama nama quraana guutummaa guutuutti as keessatti qabate ta'uu hin qabdu. Hamma as keessatti qabatamte immoo itti gaafatamummaan keessa irraa gaafatamuun keessa hammasuma heddummaataa jechuudha. Akkasi rabbi nuuf haa laaffisu. Jabaadhaa hundi keessanuu nagaatti. Nagaan tura jazaakallah waan hundaafu. Maanree waan hundaafuu jennaan ikkoo wanti jira bar komii wayitu jira jechuudha amma waan hundaafuu yoo ta'e akkasii miti. Wanti ta'e hafee jira. Maaltu bade Hanaan? Laa nafne. Laa ibsaan bade. Okay. Biqiltuu asitti sitti dhaamee rabbiin qabrii keessatti sitti dhaamsiin abshir. Abiin du'aa inaa godha dhufee kuna walla. Ayyee akkasii. Kana si'uma amma kana rakkisaa miti inshaallah. Goonii numa jirta miteeti. Waliin takka dudubbadhaa isinii. Numan jira bara ni banti malee. Bar jaalanneen banne jabaadhaa ammoo akka gaarii jirtan maashaallah rabbi isin irraa jaalatu. Amiin amiin inshaallah. Jabaadhaa deemsi fuulduratti wallahi inshaallah rabbiin nu qarqaaraa shawaa musliim sultaaneetii deebisna inshaallah. Ani rabbii waa xixiqqoon kana dhuwan. Waan maayiner xixiqqoo hin garadhan. Shawaa musliim sultaaneetii duraan ture biyya kana keessaa dhabamsiisan izni rabbiitiin ni deebisna musliimoota irra jira waliin taane. Hin goona immoo rabbiin nu qarqaaraa. Inshaallah wallahi. Yaa jabaadhaa. Waa barbaachisee nuti sun duuba jirra. Waan barbaachisu inshaallah. Thank you. Wallahi. Thank you. Barakat. Inshaallah. Jabaadhaa rabbi. Asumaan seenaan akka muka murameeti jedhan. Muka tokko gaafa muran akkam ta'a? Muka muran ni beektanii? Muka tokko gaafa muran meeqatu lata? Asii olee? Baay'atee lata. Yaa seenaan akkasii jedhan. Muranii balleessuun hin danda'u. Yoo muran iyyuu hedduutu asii olee lata. Saniitiifuu jenereeshinii warra duraanii ture nutiin har'a jirra. Inshaallah rabbi nu gargaara. Nuuf haa laaffisu garuu. Amiin amiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jabaadhaa rabbiin isin faana jiraatu. Amiin. Isin jaallatu. Waa jaallatu. Biqiltuu. Wayyo. Jirtu. Akkam. Jirra alhamdulillah. Jajjabaattu. Nima jabaan. Biqiltuu turre qaata ergi wal algodhiisne. Wallahi nyaatu bade moo situ bade Hanaan? Anis laayivii namaa seenaa jiru ofiis badaa seenaa jiru yaani jidduu. Ture ergi wal arguu dhiisne. Mashallah. Har'a wal arguu keessanii. Qophiin ayyaanamaa. Koi bani nama meeqatu maqaa keetiin banatee jira TikTokii? Nama baay'ee nama 20 maal 20 kamii 30 meeqa 50 iyyuu hin ga'anii baay'ee dabar feemasiina godhan akkanatti.
Tokko maqaa kee suuraa kee ofirraa qaba maqaa keetiin jira fooloorsii 50,000 ga'uuf deema. Yaa. Suuraa kiyya kan ijaabaan jiru wayii maxxanseetiin. Assalamu alaikum. Hundi keessaniyyuu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Yaa hala. Ahlan bikum akkam jirtu afaan Arabiffaatiin moo Ingiliffaan moo afaan Oromootiin isinii ta'a. Gamanumaan Hanaan Biqiltuu Booniyyee akkam jirtu hundi keessaniyyuu irra deebiidhaan afaan Oromoo wayyaa. Jirra nagaa alhamdulillah. Maashaallah wagga sa'aatii kanaan isin gahe. Har'ammoo aniin akkam ustaaza biyya Turkii fakkaatee teessi daawaa wayii isinitti godhaa jirti. Waaqan tafsiras. Daawaa goone nuyi fixee dhumarra dhuftee baratu. Maashaallah. Anis waan isin dhibu keessaa yeroo daawaan godhamu gartokkee gara mirgaa kanan natti ulfaata isinii galee sababni isaa ijoolleen kun daawaarra jiru waan kana dhaqee dhaggeeffachuun qaba waan jedhu xiqqoo shakkaan ture waan gaariirra turtanii. Booniyyee. Abeet. Akkam nagumaa. Nagaa alhamdulillah. Wallahi baga sa'aatii kanaan si gahe alhamdulillah. Walumaan. Min kaffatu እንደዚህ ሆነ Nama bade maa miidiyaa irraa immoo si argaan jiru barbaddee hin mul'attullee takkaa si argeen beeku. Yaa gadaan fayyadamu barbaada. Maashaallah hundi keessaniyyuu baga nagaa naaf taatanii. Biqiltuu wayye obboleettii qaalii maa akkam adaraa akka uumatti naa jirta mi'ati kun. Ergi sin nagattanii koo bara waa'ee jijjiirame. Maali egaa geessinee manaan si geenye galle. Nu dhiyeessaayi nama ajaa'ibsiisa. Agasittuu bakka anaanii nanaasa ani. Naam ayyaanni akkamilaa simbira. Barbaadu ራሱ እየሰራ አይደለም. Takbiiraa gochuu jammarreerra takbiiraa. Allahu akbar walillahi alhamdu kana jalqabnee jirra nu dura salaanna. እኔ ቅድም አይቼ እኮ እንትን እየሰራ አልነበረም ወላ ስንቱ ድረስ yaa nu dura salaata waan ta'eef amma takbiiraa amma bor salaanna ka idiin nu biraa bori. Adda sooma Maayette. akkamitti bor idiin isin biraa ta'e? Yeroo isin biraa tokko jedhu nu biraa lama jedha guyyaa. Makkaanu akkam gootu gaa? Makkaanis gaasa amma silaa makkaanii nu biraa har'a ture. Koomentiidhaan waan argeen jedhinaa ilaa jaarsi waan ittiin jedhu isinii galee amma nuti nama waggaa 41ffaa keenya dheengadda kabajate waan ta'eef nun shakkinaa akkam lafa nutti dukkaneessi taa'ettan. Waan tokko gaafadha. Kazas biqiltuu maal ta'eere? maaltu Inni amma naan Ayyee waan gaariidha waan gaarii jalqabnee turre jedduudhaan anaanii karaarraa nagatte malee isiin daawaa kana natti gochuu jaallatti. Biqiltuu wayye maala noo geessee manaan si gaheetan egaa nagaatti jedhamee si biraa deebi'e maaltu wayii dhalate moo akkamii? maali obboleessa koo ergiti geessite barrii manarraa na geesseetti ollaan galchine barrii dhumarratti dhiiste deebite. Kadhiyanumaa ammoo rakkoo wayii jira naan hin jedhin qofa ayyedduu kana gaajandaa biraati biizina goonaananii badee jira xiqqoo dhiifama naa godhiitii siillee ilaalaan jiru waan ati irra jiru ammoo soddaan gara asitti jabaate moo akka wanni isaa. Dhugaa dubbachuu fi badiin soddaa bira qofa osoo hin taane obboleessa isaanaan dabaloo isa sii quxisuu sanatu rakkoo nutti ta'e. Haadha kalaamal arabiitiin boonii jedhiifama naa godhi bakka hayaata jajjabduu akkanaatti arabiffaa yoon dubbadhu natti tola. Haadha yaa bani aadam nihnaa kunnaa ma'abaa mashayna albeet al-ukti yaani al-ukti naam. أنا وأبا خليفة وين الثاني
shafii irra jiru. Walitti araarsine jechuudha. Geessinee walitti araarsine baga gammadde. Ati mucaan nana har'a booda waan balleessine soddaa ta'ee deema. Jedhee hundayyuu xumureen biraa galee ammas akbaara aaraa natti himaa jirti obboleettiin koo qaalii an kabaju yeroo hunda mataa keessan adeemti bar waan kan kee bar irriba na dhowween irriba sii galee amma ishii haa ta'u akkam taate boodarra maaluma taate Boodarra gaachi du'aayi wayii yaa rabbi anjara kana adda baasuu dadhabeeraadha kaa gargar baasee godhi jedhamee du'aayin kan nutti kadhatan. Inna lillahi wa inna haza bani Adam kun ilma namaatii garuu akkanatti du'aa isitti godhe. Obboleessuma keenya gaankomatinii kutisuu kee dabaloo koo sanan akka sedee du'aa nutti godhe otoo harmaatii anuu beeka obboleessuma ta'e na rakkise malee. Akkana taanaan kan isaa si miidhu jedhe kan isaa tariila inni dhakaa gara darbaasi godhii jedhe suni akka du'aa itti ilaallatu. Maayif nama bootaa guddaa namaa qabu kanatti beekta. Xiqqoo si eebba ilaal abaarsa fakkeessee si eebbisa laama kun teeknika ilmi namaa fayyadamu yeroo irraa kana si galee biqiltuu ko. Amma maammeen immoo tarii dhimma kana yeroo dhugaatti fakkaata shakkaa turellee qeettiin dhiyeessini. Aniyyuu akka caarraa jaarsa fakkaadhee raqee xumurarra kan koo taa'u. Amma walumaa galatti manaa si baasee jirama wajjin jirtari. Walumaa galatti xoorinnatiin addunyaa sadaffaan banamnaan asii erguma obboleessi kee akkas jedhe obboleessa kee mataa gad deebistee naan arguun barbaada jedhe. Laa hawla walaa quwwata illaa. An keessan jiraa? Ati keessan jirtu isuma nu abaare sana mataa gad deebistu malee naan jedhaniinna. Inna lillahi. Maal kun maan wajjeeftee safara gadi garagalchiteetta taanaan waa tokko nu fixxeetta na Maanu garaa maaliitiin maalis ta'uu dhiiga kooti yoo kamittiin gadi garagalcha hin dandeenya dhugaa dubbachuudhaaf. Nama rarsu. An silumaa sitti meedha beektaa biqiltuu koolaa si galee. Dura lama ofii waas jalan jiru miti ilaalame ijoolleen keenya otoo waan dubbatu. Elaa sila waan jiru rafaniiru amma jarri hin jiran. Shoo. Jaarsi yeroo inni waa dubbatu laa ijoolleen amma mana ola. Gaafuma inni jechuudha mana sheekotaan deema. Gara tokkoon Dooktor Maarree jettanii Dooktorii biiftuudha. Isiin mana sheekanaa Huseen gariiba sheekanaa Huseen naqeeni taana wayyaa aarsisee du'aa isitti goosisa jedhe. Maammeen sheekota biran deemaa jedha. Sheekota jennaanu isa waggaa 32 ilmi rabbii barsiise si galee utuu waan nyaatin marumaan isaa hidhate. Jarri akka kanaa kun guumaa isha'u akka bakka jaarsummaa inni dhaqeen dubbanne taa'isa bultiin adiiqee jedheen naqee himadha gaafa inni jedhu maalan jedhee bakka mucaan kun hin taatuuf bakka atammaati jechuun ilaammasii galee as jalan jirutti tanatti waadaan keenya waadaadhaas na dhagaan jiru miti. Dhagaan jiru rafeera dhugaa. Gamanumaan booniyyeeniif anaan qalbiin cabinaa kaate amma wallaa'ee sin shakkaa gisee tokko anaaniin kana faabar sheekota turkii kana fakkaattee garaana guudii wallaa'ee daawaa ganaanati. Ati isinitti nan deebi'a. Akkasitti laa biqiltuu koo amma gaafa sana jechuudha. Akka inni siin taane dura bu'ee jechuudha. Afuurri wayii natti mee ture. Natti mee. Siin ta'u gurbaan kuni akkanumaan bakkeetti si hambisuuf si gatuuf hin dhaqinii siin jedhaan ture sumatu dhiisii naa ta'eera. Yeroo ana teessiftee ana obboleessa kee teessiftee jechuudha. Soofaan si quuqaan jiru beela'aa jirtaa nama wareef nyaateetu harka niqatiin dhufee nu bira taa'ee beela'aan jirtu ettee gaafatta. Ani inni misaa nyaatee hiraatatu nyaatiin jaarsummaa keessan irra jiru bishaan tokko ittiin fidin jechuudha. Gaafuma sanan xaraxxare jechuudha. Wal dhabdu kan kee lafa jiraa kan rabbisii qopheesse. Siin jedhaan ture garuu walumaa galatti
amma kaayyoon kee maal gara keetti deebi'uudha moo? Bari gaafuma dura ala obboleessa koo an jilbeenfadheen dhiifama si gaafadha. Maaliif jennaan na gorsitaniitu isin obboloonni koo anatuyyuu gorsa keessan didee ni beektaa gaa ijoollummanis nutti jira qalbiin kunis na taa'u didee naan anatis nirra tarkaanfate. Amma ni obboleeyyan kiyya dhabuurraa sababa kiyya yeroo hundaa obboleeyyan kiyya bilookii mataa gad deebisinaan jedhamuu isaarraa anjiraan adda bahuu hin danda'u. Jarri ija kiyya agartuu kiyya dhiiga kiyya jedheen gara keessan ittiin deebi'e isin filadhe. Akkana taanaan bareedaa ila amma booda jechuudha waan siidhaan in dhufa isin dhiisu maayii fi nan beeka si tuyyi qaaliidha. Si kana tuyyi beektaa daa'imandii waan taateef gurbaan hin hafu si jala. Garuu gaafa inni dhufee jedhee natti ergi sirriitti akka warra arusiittan gabbararraa fuudha. Sii galee amma gaarri keenya irra hedduun seera shari'aati gaa haala shari'aatiin uuma rabbi jedheenyi kaa godhateetuma wajjin jireenya isaa jalqaba. Ani immoo akka aadaa naannoo Oromiyaa keessaa naannoo keenya naannoo Arsii jiru isa sanan isatti deebisa. Sababni isaa ganni bidilibsii qofa ganna 20 fidutti tokko jedhe obboleessa baay'ee qabna waan ta'eef. Maayif ijoolleen xixiqqoon illee sababa keetiin milkaa'uu qabdi keenya keessatti. Warri komantii immoo Allahu ta'ala sodaadhaa wallahi billahi qalbiin hin cabsina. Nazanneesse soddaan keenya Biqiltuu waan badaan dubbatiin as na jala jira natti fakkaate. Ajjira. Na jala jira natti fakkaate. Nyaata wallahi biqiltuu ati bakka naman taatu yeroo hunda amma bar boonii jilaa dhaggeeffadhuuti maqaa kootii kitaaba tokko ga'a wanni barreeffame seenaan daba murteessa waan jedhuudhaan mana isaa keessatti. Amma laan kanan jedhe maammee ilaa sargumaan siin